guyyaa irraan tanaa galgala kana mootummaan Itoophiyaadha drooniin naannoo Maqaleedha. Maqalee irraa ala akka magaalaa gartee Andaartaa moo maal jaaniin na fakkaata naannoo san haleeluu isaanii warreen gartee social media irra jiran irraa barreessaati jiran. Akkuma yaadatanitti guyyaa haleedhaatis halee bideengadallee gartee naannoo qobboodhaa karaa gartee raayyaa keessa takkaa gartee Northern Walloo jechuudha. Naannoo Walloo sanitti mootummaan Itoophiyaatii fi gareen warra TPLF achitti lola walirra bananii turanii jaaniiti gaa warreen gartee oduuchirraa harkachaa jiran odeessaa jiranii wanni isaanii tuni gaa achitti dhaabbachuudhaaf hin deemtu dhugumatti gartee tuni eegalliidha. Okay, eegalliidha dubbiin gartee gara lolaati achi garagalaa jirti tana gartee akkasitti quba qabaadhaadha. Itti aansuudhaan akka gartee gaa miidiyaaleen garagaraa gabaasaa jiranitti keessattuu reefuun tana Addis Standardilleen barreesseeti jira akka jechaa jiranitti gareeleen adda addaa ta Itoophiyaa keessa jirtu. Dursoo gareen warra naannoo Amaaraa fannoon tan duraan gartee bikka afuritti adda baatee jirtu ammaan tana humna takka jalatti deebitee jirti jaaniiti odeessaa jiran. Humna gartee zamane kaaseedha namticha jaaniin zamane kaasee jalatti gartee gurmaa'anii jiranii jaaniiti odeessaa jiranii. Akkasuma sanitti akka gartee oduu odeessaa jiranitti humnoottiin afur biyya keessa jirtu warreen gartee walleenoo akka isaan jechaa jiranitti humna fannoodha warra TPLF akkasuma sanitti gartee humna lamaata biraa qaama tokko ta'uudhaan mootummaa federaalaa tana hombolchuudhaaf akka gartee qophii adda addaa godhaa jiran odeessaati jiran. Okay. Tana keessa yoo gartee ABO'n jiraachuu baates wani irraa beeknu takka illee hin jirtu. ABO'n amma dura as baanii gartee akka keessa jiranii fi akka keessa hin jirre irraa hin dubbanne. Tan gartee gara kaaniinis ABO'n yoo gartee gaa warra Simdoo jaaniin san keessas yoo jiraatanii yoo jiraachuu baatanis amma dura gartee ibsa tokko illee nagarree saniifuu egaa keessa jiranii takka keessa hin jiranii gartee hogguma ibsa garree irraa haasoinaan isiniin jechuu barbaada. Gaa akkasii oduun arraan tana fakkaatti obboleeyyan keenya hundi keessanuu gartee yeroo teessaniif akkasitti dhuftanii oduu dhageeffachuudhaaf hedduu takka galatoomaadhaan isiniin jaa. Egaa waliifillee gartee daddabarsuun yeroo gartee karaa YouTube'tiif Facebook'idhaanis akkasumatti dabarree gartee isiniif maxxansinu waliifis gartee share godhaadha qoodaadha harka keessaniinis gartee like godhaadha. Egaa jajjabinni gartee chaanala kana isin harka jirti akkasitti gartee quba qabaadhaadha isin jechuu barbaada. Dhugatti gartee silaayis oduun guddoon guyyaarraan tana akkuma reefuun tana durarratti ogguun isinii eegalu isinii himaa ture. Tan gartee dhumaatii obboleeyyan keenyaati. Okay? Irra deebi'ee gartee wanneen isin yaadachiisu obboleeyyan keenya warreen gartee biyyoottan alagaa keessa jirtan. Qaceeloo dhageeffadhaadha. Dhugatti namni gartee biyya alagaa keessa jiru walirratti hin duulu yoo dhugaa dubban. Okay? Fakkeenyaaf biyyoota gartee biyyoottan gurguddoo tana keessatti warreen adda addaa rakkoo adda addaatiin waa balleessanii mana hidhaani seenan. Mana hidhaa oguu seenan. Mana hidhaa keessatti namni kun gartee akka gartee walitti dhiyaatuun akka gartee afaan tokko haasa'uun takka gartee gosa takka ta'een takka gurraachi gartee akka jirutti takka gartee warri laatiinoo akka jirutti takka adiin akka jirutti waanuma gartee gosa isaanii ta'anii fi mana hidhaa keessatti wal deeggaran wal gargaaran. Yoo namni biraa irra duule isaan wal cinaa dhaabbatanii gartee wal gargaaran. Okay? So saniifuu hogguu gartee ati yoo adii taate saayiba mana hidhaa keessatti saayiba adii godhatta. Yoo gurraacha taate saayiba gartee gurraacha godhatta. Kana keessa gartee ati Oromoodha ati maarree yaa'anii gartee namni dhugatti gartee warree buun jiru. Okay? Teenyammoo wanni gartee haalan nama jibbisiisu keessa
arraan tanallee gartee arraan tanallee Arsii Harargee Baalee Walloo Shawaa jedhaniiti gartee wal filaa jirra. Okay? Kan gara kaaniin ifii teenyaafuu rakkoo keessa jiru jechuudha. Okay? Rakkoo keessa kan jirru arrammoo nuti akkanatti gartee wal xiqqeessinee kanaan wal fillee kanaan duula warra banna. Okay? Wanni gartee akkanaatuni namayyuu gartee balaaleeffamuu qofa odoo hin taane ammaasis yeroo gartee namni tokko waa balleesse maqaa Arsii fudhatee okay? Namni tokko hogguu waa balleesse qofa gartee maqaa gosaa itti fayyadamuun takka maqaa naannoo itti fayyadamuun dhugumatti gartee fudhataman qabdu yoo dhugaa dubbanne. Namni hogguu waa balleesse akkuma gartee waa balleesse sanitti itti gaafatamuudha qaba. Fedhuu gartee bikka fedherraa haa dhufu. Hogguu waa balleessu sanuu gartee akka dhuunfaatti waa balleessaa jira akka gartee naannootti waa balleessaa hin jiru. Saniifuu warreen gartee jala cacaanii takkaa'u gartee gargaaruudhaan naannoo teenya irraa dhufe jedhee gartee nagiuma dibbee uwwisanii takka sooshaal miidiyaa irratti gartee beekamtii itti harkachuudhaan gargaarsa kannanii waan adda addaa godhan kun hundinuu yeroodhaan gartee dhaabbachuutu irra wayyaadha. Okay? Dhugumatti gartee uummata bara low IQ dhugumatti low IQ dha beekaa. Okay? Yoo gartee namni low IQ jedhamee jiraate warra gartee gosaa wal ajjeesu. Warra gartee biyya alaa biyya gartee alagaa tana keessatti wal lolu. Silaa akkamitti tola? Wanni silaa toltu maali ni beektanii? Akkanatti gartee namni keenya silaa walitti dhufee wal gargaare. Akkuma gartee wal ajjeesu kanatti silaa wal ajjeesuu dhiisee diina biraatirraa wal gargaare. Fakkeenyaaf yoo deemteeti gartee Yaman kadheetu taate hogguu Yaman dhufte gartee namni keenya silaa walitti dhufee gartee kana nama haaree dhufee kana gargaare akkamitti tola. Nama haaree gartee kan Suudi Arabiyaa dhaqee kana feetu gartee karaa heeraatiin dhaqii takka karaa miilaatiinis dhaqi rakkoodhaa miti san dheeyxee biyya san garuu immoo silaa gartee si gargaaranii tokkicha gartee dhufe san beekaa namni kuni hogguu gartee ati biyyootaan alagaa tana keessa jirtu. Nama dura si gargaare nama dura dursoo bishaan sii bite sii gartee bishaan hin qabne sii gartee horii hin qabne hanqafeetallee tujjaara taate nama sana hin raanfattu. Tana hin raanfatina. Okay? Nama dura dursoo bikka takka si geesse nyaata sii kanne sii karaa kana beelaan deemaa jiru. Okay? Akka feetetillee jiruu keessa illee yoo baate gartee tujjaarummaa dhuma hin qabne keessa illee yoo seente. Nama gartee guyyaa san si gargaare nama guyyaa san nyaata sii bite bishaan sii obaase hin irraanfattu. Okay? Namni silaa gartee akkasitti wal gargaaree wal cinaa dhaabbatee rakkoo keessa wal baasa malee ati eessarraa dhufte maarree kottu je'ee akkamiin namni ilmi namaa ta'ee huccuu warraa baasee lafarra wal gangalachiisee lafarra bar kun hundinuu bar dadhabina sammuudhaati beekaa. Waan tanarraa gartee akka ifeenu dhugaan isiniin jaa akka irraa ifeenu. Obboleeyyan keenya warra nu booda jiruuf maal qoonna jaati yaada. Isinillee gartee hogguwaan akkanaa agartan daddafa itti hima nama gartee nama akkana waan akkanaa godhu nillee hin deeggarina sheerin godhinaafi laakiin godhinaafi inumaa gartee black godhaatiti karaa social media irratti illee akkan deebine godha. Garuu immoo jiruun ammaan tanaa gartee akkuma gartan kanatti biyyoottan hedduu keessatti akkuma nama dura isin himaa ture yaa'iin gartee baqattoota biyya adda addaa irratti ka'aa jirtu. Dursoo Ameerikaa keessa ka'aa turte isin himeetiin jira ni yaadattan asirratti gartee oguun waa'ee refuujiitii fi immigireeshinaa fi adda addaa gartee oguun isin himu qacoloo yaadattan. Deebitee Yurooppii keessa seentee jirti. Yurooppii keessa booda eessareet isin himeetiin jira jidduu lolaa tanaas bar jidduma lola Iraan kanaas irra deddeebi'ee isin himeetiin jiraami. Yoo ikonomiin Suudi Arabiyaadhaa kan dadhabatu taate ummanni Suudi Arabiyaa bar dursoo isin irratti as deebi'a beekaa. Keessattuu gartee obboleeyyan keenya warra kafalliin isaanii gadhaantii taate. Okay? Dursoo isinuma irratti as deebi'an.
durso isin kana kan ganda keessa barbaadanii biyyatti deebisan. Lolli ma jiddu galeessa baa kuni cinaa keessan kan dhume isiniif fakkaatti. No lolli kun hin dhumne lolli kun amma eegalli irra jira. Marsaa eegalli irra jira. Marsaan eegalliidhaa tuni tartiiba isiin keessa deemtutu jira. Amma yeroodhaaf gartee akkana dhaabbachuun kuni tartiiba silaa isiin keessa deemuu jirtu sani. Yeroo gabaabduu keessatti akkuma nama isin himaa jiru gartee xiqqoo dura xayyaarri lolaa kan Israa'el gara gartee gara Iraaq achi deemaa jiraadha. Xayyaarri kun bikka lama dhaquudhaaf ta'a. Takka basaasuuf deema, takka haleeluuf deema. Takka gartee Tarkee keessa haleela, takka ammoo Iraan tana dhaqee haleela. Waan biraatii miti. Galgala kana jechuudha. Galgala kanaan isinitti himaa jira. Xayyaarri Israa'el deemee gartee arraan tana Iraan yoo haleele guyyaa haleedhaa maaliin isiniin jee waa'ee Iraanirraa. Yoo kan yaadatan taate maaliin isiniin jee guyyaa haleedhaa mootummaan Iraan nuti amma booda gartee ittisarraa baaneeti jirra. Amma booda amma dura gartee isaan ittisarratti hojjechaa turan. Ittisarratti hogguu hojjetan akkam jechuudha. Hogguu gartee Ameerikaan isaan haleelte. Isaanis deemaniiti Ameerikaa waan meeshaa Ameerikaa takkaa gartee kaampii waraana Ameerikaa haleelan. Yoo Israa'el isaan haleelte deemaniiti isaanis Israa'el haleelan. Suni ittisa jechuudha. Difeensiidha san difeensi meekanism jaaniin. Hogguu nama dura dhaabbattee gartee hogguu namni si qabale ati isa qabalu. Amma immoo sanirraa baaneeti offensi irra jirraa jechaa jiran guyyaa kaleetti irraa eegalanii. Kana keessatti maal isin jechaa jira? Mujtabaa Hameeniin waraana biyyattiidhaa ammaan tana gartee harka isaa irra kaayaa jira. Warra akka isaa yaadu. Warra gartee isarraa beeku. Warra haardilaayinii jaaniin warra gartee lolluuni jabaate itti fufuu qaba je'ee yaadu jechuudha. Amma baatii jahan dabarte tanaa miti beekaa. Torbaan kana waraana irra kakkaayaa jira. Jarreen kun amma gartee hojiin isaanii guddoon waraana kana haaretti gartee qindeessanii akka gartee ifii isaaniitiif lola deemanii gaggeessan godhuudha jechuudha. Ifii isaaniitiif. Yoo Ameerikaan nu haleeluuf deemti jaanii kan beekan kan gartee oduun isaanii dhuftu taate basaasummaadhaan yoo irra dhaqqaban taate deemaniiti haleelan jechuudha. Waan haleeluu barbaadan isaan hanga Ameerikaan isaan dhoytu hin eeggatanii jechuudha. Yoo Israa'el gartee amma xayyaarri Israa'el reefun tana ka'ee jira isin jeemin yoo gartee basaastonni warra Iraan tana irra dhaqqaban taate odoo xayyaarri Israa'el airspace Iraan keessa seenne airspace Iraaq keessatti dhawan jechuudha. Isin galtee achi booda dhawanii achitti naaf hambisan. Achi booda eessa dhawan airportiilee warra Israa'el dhawan jechuudha Israa'el keessatti. Bikka xayyaaronni isaanii jiru. Akkuma gartee Joordan keessa haleelaa jiran. Haleelaa turan san Joordanis, Kuwaitis, Bahareenis naannoo kana hunda keessaa bar meeshaalee waraanaa Ameerikaadhaa akka jirtutti gartee diiganiiti jiran. Kaampiilee waraanaa diiganii jiran meeshaalee waraanaa Ameerikaadhaa gartee taachi jirtus hojii ala baatee jirti. Inumaa gartee nyaanni waraanaatutu hojii ala bahee jira. Kana hunda akkuma qabaadhaa. Kun hundi jechuun ammaasis gartee yeroo biyyoottan kun lola keessa jiranitti ati bar biyya Saudi Arabiyaa tana keessatti nama ajjeefte jechuun Saudi Arabiyaatti gabaabinatti gartee mormuu namarraa muranii ni beeytanii. Tana odoo beeytanii goda keessa jiraatteef gaara keessa jiraatteef jecha obboleessa kee guugaltee ati isaa jecha gartee isaanis mormorsa muran. Akka uummatti gartee viidiyoo fa'aa waraabdee gartee namni kun akkamitti si deeggara. Waan hedduu nama gaddisiisu keessa. So waa hundaa gartee baballi isaa laala silaa gartee obboleessa keessan harakkoo keessa jiru gargaaruudha qabdan. Biyya feete keessa illee yoo jiraatte gargaaruudha qabda. Waan keessa keessaa qabdu kan ta'ee fi nyaachiftee if cinatti gartee hamma inni hojii harkatee xiqqoo gartee sossa'uu danda'u takka silaa gargaaruutu isinirra jira malee ajjeesuu irratti tumuu irratti beeytanii wanni kanaatu ni gartee eessarraa kaatanii beeytanii
gaafa gartee warreen adda addaa shamarran keenya manneen keessa qabanii tumanii akkasitti gartee horii faarraa fudhatan takka gartee way balleessite yaanii akkasitti tuman. Okay? Viidiyoolee adda addaa arguun dhabdan gaafa duraanii takka. Amma miti wallee nu gartee amata muraasa dura. Okay? Gaafa sani dubbiin badde. Gaafa gartee shamarran keenya akkasitti Saudi Arabiyaa fi bikka adda addaa keessatti gartee akkasii qabanii tuman san. Namni kun silaa cinaa dhaabbatee gartee gaafa san isaaniif sagalee ta'e arraan tana yeroo ni gabbee waliin ajjeesu. Okay?